Ashama harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota hordoftoota maatii chaanala Dr. Firaol akkam jirtan baga nagaan ammas irra deebiidhaan walitti dhufne egaa har'a dubartootaaf waan hedduu bareedaa ta'e qabadhee dhufee jira. Yaadni har'aagaa dubartoonni yeroo baay'ee qaama saalaa isaanii bal'achuun kan isaan yaaddeessuu fi yeroo walqunnamtii saalaas dhiira gammachiisuudhaaf xiqqoo kan hin bal'anne akka qabaatu barbaadan beekamaadha. Kana gochuudhaafis ammoo yaada faayidaa qabeessa ta'e qabadhee kan dhufe har'a. Kanaaf yaada isin fayyadu ta'a jedheeti yaada hanga dhumaa nu wajji tura. Qophii kanas like gochuudhaan jalqaba. Egaa gara qophiitti yoo seennu akkuma beekamu qaamni saalaa dubartii uumamaan hedduu xiqqoo kan ta'edha. Kun egaa beekamaadha. Amma kanaa gadi wantoota kaasuudhaan qaamni saalaa dubartii bal'achuu danda'a jechuudha. Egaa kan duraa qaama saalaa bal'isuu kan danda'u dubartoonni baay'een itti uumamuu ni danda'a. Kun egaa infekshiniidha. Especially infection UTI jedhamudha. Osoo hin beekin akka salphaatti bal'isuu ni danda'a. Even walqunnamtii saalaa osoo raawwatiin jechuudha. Kan egaa dubartiin akkamitti hubachuu dandeessi? Yoo teettus ta'uu danda'a yeroo takka takka immoo ciistees rakkoo fincaan qabachuu dadhabuu yookaan immoo daftee fincaanuun kun itti ni uumama. Osoo walqunnamtii saalaa tokkollee raawwatiin bal'isuu ni danda'a. Kanaaf infekshinii UTI jedhamudha. Yeroo baay'ee dubartoota qaama saalaa isaanii kan bal'isu. Maybe maal miidhaan isaa yoo jenne UTI qaama saalaa keessa kan jiru relaxii fi contract kan godhuu danda'u yeroo fincaantu jechuudha. Tishuu qaama saalaa keessa kan jiru sirriitti ni miidha. Kanaaf akka fincaan hin qabanne taasisa. Akkasumas qaama saalaa ishii kan dura jirurraa sirriitti ni bal'isa jechuudha. Kanaaf infekshina kanarraa sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo umriidha. Umriin dubartii yeroo dabalaa deemutti tishuuwwan dura jiran hedduu laafaa deemu. Bakka isaaniirraa ni laafu jechuudha. Akkasumas bakkattis hin deebi'anii. Kanaaf walqunnamtii saalaa raawwattes hin raawwannes qaamni saalaa ishii bal'ataa deema yeroo umriin dubartii dabalaa deemutti jechuudha. Kan biraa mostly common kan ta'e yeroo deemumsaa akka salphatti bal'achuu akka danda'u ni beekama. Daa'imti dhalattu hamma qaama saalaa ishii ol taanaan tarsa'uun uumamuu ni danda'a yookaan immoo tarsa'ee ba'a daa'imti dhalattu jechuudha. Kanaaf wantoota kanneen kan bal'atan akka salphatti mana keessatti hamma ta'e bakkatti deebisuuf hanga yeroo dubrummaa jirtutti jechuudha. Kana kan isiniif ibsu ta'a. Tokkoffaa qaama saalaa irra sarjariin dalagamu ni jira. Kun biyyoota alaa guguddatanitti irra hedduun dubartoota ni dalagsiisu. Sarjariin dhiirsa isaaniif yookaan immoo jaalalli isaaniitiif akka xiphatee gammachuu itti uumuuf jechuudha. Kana wajjinis wal qabatee dubrummaa isaanii akka deebi'u hamma ta'e jechuudha. Maallaqa guddaan kan dalagsiisan ni jiru. Osoo qaama saalaa isaaniis hin bal'atinuu kan xiphisanis ni jiru. Konfidensiin akka isaanitti dhaga'amuuf jechuudha. Sarjarii kana kan sirriitti dalagsiisanii. Lammaffaa immoo qaama saalaa kee bakka duraan jirutti kan deebisuu danda'u exersaayisiin ni jirani. Exersaayisonni garaagaraa ni jirani. Isaan keessaa dubartiin erga dugdaan ciistee booda luka ishii walitti maxxansitee sosochoosuudhaan exersaayisii gochuudha. Yeroo kanatti tishuuwwan keessa qaama saalaa ishee argamu jabaataa deema. Achumaan gara bakka isaatti ni deebi'a jechuudha yookaan immoo deebi'aa dhufa. Tishuuwwan qaama saalaa keessa kan argaman naannoo sanitti yoo sirriitti exersaayisiin dalagamu tishuuwwan qaama saalaa keessa jiran sirriitti jabaata. Bakka isaanii yoo gadhiisan kan dura bakka isaanii gadhiisan taanaan bakka isaanitti akka deebi'an ni godha jechuudha exersaayisiin kun. Kan biraa jilbifachuudhaan laphee isheedhaan ol ka'aa fi gadi jedhaa kan dalagamudha. Kun naannoo teessuma ishee tishuuwwan akka jabaatan ni godha. Naannoo teessumatti immoo tishuuwwan jabaataa dhufnaan keessa qaama saalaas kan argaman sirriitti jabaataa dhufu jechuudha. Exersaayisonni kunniin yeroo baay'ee raawwatamnaan
yeroo wal qunnamtii saalaa raawwattanitti qaamni saalaa dhiiraa yeroo seenutti akka sirritti qabu kan godhudha. Egaa kun dhiiraaf gammachuu hammana hin jedhamne ni uuma. Kan biraa sirna nyaataadha. Dubartiin yeroo baay'ee foon soorattu infekshina UTI'if akka saaxilaman beekamaadha. Waa'ee infekshinii UTI reef isinitti himee jira. Hamma ta'e tishuuwwan keessa qaama saalaatti kan argaman hedduu kan dadhabsiisuu fi kan miidhudha. Even hanga fincaan to'achuu dadhabduutti jechuudha kan geessudha. Kanaaf foon darbee soorachuudha. Keessattuu dubartoonni yeroo baay'ee yookaan immoo irra baay'inaan nyaata vegetable ta'an fayyadamudha. Akkasumas bishaanis yeroo baay'ee fayyadamudha. Halkanis ta'e guyyaa hamma danda'ame bishaan dhuguudha. Egaa waa'ee bishaanii namoonni fayyaa wajji jiran waa'ee hedduu haasa'anii jiru bishaan irra jechuudha. Kanaaf bishaan hamma danda'ame dhuguudha. Infekshina kanaafis akka hin saaxilamneef hedduu takka ni gargaara bishaan sirriitti dhuguun. Yeroo baay'ee nyaata yeroo soorattanitti waan akka salaaxaa osoo nyaata wajji fayyadamtanii bareedaadha yoo danda'ame jechuudha. Kana wajjin wal qabatee itittuu osoo fayyadamuu baattanii fayyaa qaama saalaa keessan asumaan eeggachuu ni dandeessu jechuudha. Akka waliigalatti faayidaan qaama saalaa xiqqoo ta'e qabaachuun yeroo jaalallee keessan wajjin yookaan immoo jaarsa manaa keessan wajjin wal qunnamtii yeroo raawwattanitti qaamni saalaa isaa cinqamee kan seenuu fi kan sirriitti qabu taanaan miira ajaa'ibaatu isin lachuu biratti uumama waan ta'eef qaama saalaa xiqqaa ta'e qabaachuun hedduu bareedaadha. Kanaaf bal'achuun qaama saalaa rakkoo uumuu ni danda'a wal qunnamtii saalaa irratti jechuudha. Qaama saalaa xiqqoo qabaannaan jaarsi keessa hedduu gammachiisuu ni dandeessa. Fedhii wal qunnamtii saalaa isin jidduu jirus dabaluuf hedduu takka isin gargaara jechuudha. Kanaaf dubartoonni karaalee kanaan qaama saalaa keessan akka itti xiphistan kan isin gargaaru kana fakkaata. Egaa akka irraa barattan akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Qophiin hardhaagaa waa'ee qaama saalaa hamma ta'e xiphisuu irratti kan dalage kana fakkaata. Egaa qophii barsiisoo ta'an biraatiin walitti dhufna. Waan na wajji turtaniif waan na dhaggeeffataniif hedduu takka galatoomaa. Qophii biraatiin walitti deebinaa nagaatti.